Harka fuunee akkam jirtu qaqqaaliiwwan maatii Siinqee Production har'amoo qophii keenya har'aatiin marsaalee hawaasaa garaagaraarra namooti hedduun wal harkaa fuudhinsaan kan waliif qoodaa jiran dhimma AI Artificial Intelligence qabannee jirra. Egaan aartiin Artificial Intelligence erga as dhufee booda namoonni hedduun leenjii malee sooftiweerii gatii olaanaa baasuu malee salphumatti artistii ta'uu danda'anii jiran. Suuraalee Artificial Intelligence'n miidhagsitee tarii piroofaayilii kee marsaa hawaasaa gubbaa kaa'uu yookiinis ammoo barreeffama maxxansitee akka si ibsuuf itti fayyadamuun malta. Kun hagas mara dhibii hin qabu. Egaan kana innaa goonuu garuu hordoftoota keenyaaf himuu dagachuu hin qabnu jedha maddii arganne. Ibsa suuraan gadi jiru yookaan kaapshin yookaan barreeffama suuraa keessatti suuraa oriijinaalaa akka hin taane himu barreessuu qabna kan jedhu yoo ta'u, kun ta'uudhaa baatee namoonni ta'e jedhaniitiin namoota kaan goyoomsuuf gaafa itti fayyadaman rakkoo fiduutii mala. Maallaqa namaa saamuu, oduu sobaa facaasuu fi itti fayyadamuun ammoo maqaa nama balleessuuf itti fayyadamuuf mala. Egaan teekinooloojiin barreeffama gara suuraa geeddaran kunneen sekoondii muraasa keessa hojii isin barbaadan isaanii oomishuu miidhaan isaan fiduu malan garuu kan hagas dheeraa ta'uu waan danda'uuf akkuma teekinooloojiin fooyya'aa fi walxaxaa deemutti adda baasuunis egaan ulfaataa dhufee jira. Qeerransa kamtuu Artificial Intelligence akka ta'ee fi isee kana irra egaan onlaayinii irra hariiroo jaalalaa jalqabuu keen duratti yookaan oduu ammee suuraan dabaalame hiriyoota keef saffisaan qooduu duratti tasgabbooftee waa'ee suura sanaa sakatta'uu akka qabdu egaan maddeen dhimma Artificial Intelligence waliin wal qaban yeroo kanatti kaasaa jirani. Amma wantoonni asitti tarreessinu kun salphumatti baramuu jechaa hin jiru. Egaan deebii daran ulfaachaa fi walxaxaa ta'aa jiru. Dhimmoonni asitti kaasnu gaariinis ammoo haala saffisaa ta'een furamaatiin hin jiranii. Ka jalqabaa waan wal faallessu yoo ta'u, daddabee yookaan jajallatee yoo jiraate hubannoo laaluu gaafata. Teekinooloojiin AI kun yeroo hedduu egaan quba harkaa sirnaan miidhagsuuf rakkata. Gara caalu ammoo itti dabaluun 6 7 yegguun itti godhutu jira. Ammallee egaan iji namoota waan lubbuu qabu hin fakkaatu. Miirri irratti hin mul'atu. Akkasumallee gaaddidduu sakatta'e ilaali. Bakka uumamaan gaaddidduun itti hin mul'annetti gaaddidduullee kan argitu ta'a. Kan asiin gadi nama biraa kallattii biraatiin silaa aduun dhala namaa hundaaf walqixa baati. Egaan akkasumas halluun yookaan dandeenyi gogaa namootaallee gargar ta'uu ni mala. Fuulli isheellee magaalleedha. Harki ishee gurraacha, miilli ammoo waan biraa fakkaachuuti mala. Egaa ka dhibii waan biroo ibsateenuutiin duratti suuraaleen teekinooloojii kanaan miidhagfamaniitiin hanqina kan hin qabne yoo ta'an yookaan muda dhabeessi ta'aniillee yeroo hedduu kan mul'atanidha. Egaan suuraaleen sooshaal miidiyaa yookaan marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti tatamsa'an fuulli namaa silaa yeroo hedduu akkas kan hin fakkaanne yoo ta'u, mudaa akka qabnu ni beekama. Finniisni dhalachuu dhuunfa illee ni mul'ata. Egaan gama biraan ammoo teessuma lafaa yookaan wanta duuba jiru baakgiraawundii illee yeroo hedduu ilaaluun dansa. Gara caalugaa Artificial Intelligence'n elementoota suuraalee oomisha keessaa isa fuulduratti mul'atu irratti humna isaa hedduu qisaasessuu jira. Kanaanis waan duuba jiru golguun akka dimimmisu gochuutti argamu. Egaan waan duuba jiru xiinxalanii ilaaluun tarii waan wal hin simne argachuu ni malta. Kanaaf jecha adda baasuu ni qabda. Egaan suuraa baadiyyaa Oromiyaati jecha teessumni lafaa kan baadiyyaan Niwuziilaand ta'uutii mala. Xumura irratti ammoo mammaaksa kana yaadachuun gaarii ta'a jenneetu yaadna. Akka Siinqee Piroodaakshinitti ijiraachaa finaachaa bishaan keessatti wal argaa akkuma jedhamu. Egaa waa malee mammaaknu nutis egaan hojiin AI kun adda baasuun haga danda'amutti guddachaa dhufee jira. Egaan sirnoonni yookaan sooftiweeronni akka hojii dhala namaa fi namtolchee ta'uusaa adda baasuuf hojjetamaniiru. Tarii egaan hunduu bira gahuu baatanis akka jalqabbiitti isin qarqaaruu danda'a jennee kan nuti isiniif qopheessine isin raangaa jirru aartii keessa warraaqsi uumamuun isaa waan haaraa ta'uu
dhabuu mala. Haa ta'uutii egaan muraasni warraaqsa ammaa kun ammoo aartii Obbaasaa jedhanii yaadu. Aartiin egaan yoo du'e jechuun aartistii lammii Ameerikaa Jason Allen New York Timesitti akka dubbatetti aartistoonni gariin ammoo artificial intelligence mallettiin aartistoota tumsu jira jechuun deeggaru. Aartistiin Itoophiyaa fakkiiwwan kaasuun beekamu Iyyayyuu Gannat kanatti egaa baay'ee akka yaadda'u dubbachuu irratti argama. Egaan isanni namoonni AI artistii gabaa keessaa baasa jedhaniin tasuma waliin galu sodaas hin qabu jedha. Egaan dhalli namaa uumama addaa tilmaamamuu hin dandeenye ta'uusaa kan wal nu gaafachiisu miti jedha. Gama isaatiin egaan namummaatu teekinooloojii kana fides jedhee kan amamu yoo ta'u, inumaayyuu immoo ogeeyyiin aartii teekinooloojii kanatti egaan dhimma bahuu malu kan jedhu Iyyayyuun artistiin filannoon qabu kan daanga'e miti jechuu irratti argamu. Egaan artistiin teekinooloojii artificial kanatti dandeettii waan agarsiisu itti dabaluudhaan ibsa gaarii uumuu haalli itti dandeenyu jira jedha. Egaan daandii feetes meeshaa akkamis sirna feetes fayyadamnee aartii hojjechuun keenya itti fufa jechuun yaada isaa kennee jira. Egaan akkamittiin yoo jedhameetiin gaafatamullee amma duratti suuraalee fi fakkiiwwan qulqullina olaanaa qaban namoota ogummaa fi qabeenya addaa qabaniin qofa oomishamu ture jedha. Egaan aartiin artificial intelligence erga as dhufe booda garuu namuu leenjii addaa qabaachuutu mala jechuun dubbata. Egaan artistiin teekinooloojii artificial kanatti dandeettii waa agarsiisu itti dabaluudhaan ibsa gaarii uumuu haalli itti dandeenyu ni jira jedhee kan amanu yoo ta'us, egaa daandii feetes meeshaa akkamis sirna feetes fayyadamnee aartii hojjechuun keenya kan itti fufu ta'a jechuun egaan yaada isaa nuuf kennee jira. Nutis artificial intelligence waliin wal qabatee qophii nuti qopheeffanne kan isin hagammaatti daawwachaatiin turtan turani. Qophii Siinqee production kan biroon haga walitti deebinutti egaan nagaadhaan nuuf turaatiin jecha bye bye.